jirtu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Maaliif jennaan qabsaa'onni gameeyyiin ka biyya alaallee jiran ka biyya keessallee jiran waan amma dhufe kana qabsoo ummanni itti cichee waggaa arfan keessatti tokkummaadhaan jijjiirama fide. Maallaqa akkasiiti wayyaanee nuu kenniti bar maaqarree du'aarra deema. Doktar Abiyyi isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture parsantii meeqa argate gaafa na gurguru. Anummata kiyyaaf qaalii beetta akkas jedhee nama. By the way wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadhasan garuu immoo mootummaan Doktar Abiyyi na bituu hin danda'u. Yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa. Keessa Hacaaluu tol jedhe. No akkamitti tol jedhaa warri biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana gooneerra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Artistiin immoo miira hawaasa bal'aa miira hawaasa miiliyoonaan lakkaa'amu bakka bu'ee hojjechuudha qaba malee miira murna tokko kan mootummaa biyya bulchee sana waanan sirbu guyyoo waariyoo yookaan dabballee mootummaa yookaan miti mootummaa inni joo waan akkasii miti kan naa filatu ana ergaa Hacaaluu waltajjii irratti dabarsu san qaamni hin barbaanne yoo jiraate Hacaaluu waamuu dhiisu erga dhufe garuu Hacaaluu waan gochuu qabu Hacaaluu qofaaf dhiisu. Goota keenyaa miti Taaddasaa Birruun nuuf fannifame goota keenyaa miti way kana booda ka'ee Oromoo kana godhe jennaani hin jennuun barri namni na dursee qeeqeen jiru garuu dhugaa namaa baasuurra wikinasii namaa baasutu namatti tiniin kun dhufe amma sirriirra hin jiru ana akkamitti sirriirra hin jiru seete inni Oromoodha harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uun qabu. Akka inni aangoorra turus kan godhu Oromoo akka inni aangoorra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo. Okay mee Doktar Abiyyi kun Oromoo miidhaa jennu dantaa Oromoos hin jiru haa jennu gaaffii Oromoos hin deebisne haa jennu. Fincillis ka'e mormiinis ka'e. Abiyyi sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Doktar Abiyyi waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'een jiru beektaami. Mee gara fuulduraatti hin deebisuun deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaan miidiyaa ishiitiin effeemmiin jiru hundi jechuudha. Nagnoo waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikooloojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yetimmin walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tila hin bubbisu. Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti. Fardi siidaa dabalee sun farda Minilik irra taa'ee kun amma suura ka'e san farda hatame beektaa. Eentati. Namicha nami hattuu humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa ijoollee Arsadii promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira Sisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beektaa irraa bute beektaa waametu farda akkasii kun mootiif malee nama qotee bulaa akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme. Kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofnee nama qaaneessiteedha. Inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa. Fardi abbaa qaba beektaa. Calqaba harree yaabbatee dhufe. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara Hacaaluu miti kan jedhu seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa seenaan
yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama antini na yaadda'aaf waan maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaatti wareegameeti. Daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti. Waan gammachuu qabu sitti fakkaata. Jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Wallaggaa jirtu ijoolleen Arsii jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu.